gaggeessaa fi hoogganaa dhugaa Pirezidaantii Burkina Faso Kaapteen Ibrahim Traoré hoogganaa biyya isaa fi saba isaa mataa ol qabachiise goota Afrikaa kan biyyi isa jaallatu kan lammiin biyyattiin isa jaallatu biyya isaa irra darbee mootummootaa fi lammiilee Afrikaa hedduu biratti dinqisiifannaa fi kabaja guddaa kan argate Burkina Faso fi dungoo dukkana keessaa kan ta'e hooggantoota Afrikaa biroo irraa haala yookiin amalli adda isa taasisu keessaa muraasa hin himamne isiniif qooda. Hojii pirezidaantummaa isaatii fi kafaltii yookaan mindaa tokko malee hojjeta. Konkolaataa ammayyaa hin qabu. Baasii konkolaataa gatii qaalii bitachuu fi isaaf kennamuun konkolaataa qonnaa bitee qotee bultootaaf tola gumaache. Walgahii marii biyya keessaa fi biyya alaa akkasumas bakka deemuu fi argamu marattu shugguxii isaa ofittiin baasu. Akka hooggantoota Afrikaa biroo qabeenya kuufachuuf biyya adda addaa irra naanna'uun daawwachuun yeroo fi qabeenya biyyaa hin qisaaseessu. Kadhas ta'ee walgahii garaagaraa biyyoota guddatan ras oliif gadi hin jooru dhimma cimaa fi yoo ta'e malee teessuma biyya isaa keessaa hin bahu uffannaa bareedaa suufii uffachuu pirootokoolii maal wanti jedhamu isa bira hin jiru ofii isaatii fi yeroo maraa uffata waraanaa uffata Kaapteen Ibrahim Traoré akkuma aangootti dhufeen tarkaanfiiwwan inni fudhate keessaa muraasa isiniif qooda. GDP biyyattii doolaara biliyoona 18.8 irraa gara doolaara 22.1tti ol guddise. Dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan International Monetary Fund fi World Bank irraa biyyi isaa liqii kamuu akka hin fudhanne taasise. Jidduu seentummaa biyyoota biroo kanneen akka Faransaay fi miidiyaalee isaanii illee akka biyya isaanii keessatti hin dalagne godhe. Loltoota Faransaay fi miidiyaalee isaanii sa'aatii 24 keessatti akka biyya isaanii gadhiisanii ba'an taasise. Warqee Burkina Faso hin qulqullaa'in gara Awurooppaatti erguu dhaabe. Liqii dhaabbata maallaqaa idil addunyaa yookaan IMF fi baankii addunyaa irraa kenname dide. Afrikaan baankii addunyaa IMF Awurooppaa yookiin Ameerikaa hin barbaaddu jedhee dubbate jara qaanise. Manneen murtii naannootti wiigii fi gaawonii seera qabeessa Biriteen uffachuu dhoorge uffata aadaa Burkinaabii jedhamu uffachiise. Oomisha qonnaa akka guddatu gochuu fi sanyii fooyya'aa fi galteewwan qonnaan biroo akka argatan taasise. Mindaa ministeerota paarlaamaa 30 hir'ise kan hojjettoota siviilii 50 ol dabale. Abbootiin seeraa dhaddacha irratti uffata sabboonummaa Afrikaa ibsan akka uffatan godhe. Konkolaataa gatii qaalii yookaan luuksarii ni dhoogge. Baankii jiddu galeessaa yookaan seentiraal baankii harka Faransaay ture biyyatti deebise. Hidhamtoota mana hidhaa turan hojii qonnaa irratti bobbaase. Kaapteen Ibrahim Traoré waggoottan 2 biyyattii gaggeesse keessatti hojiilee dinqisiisoo inni biyya isaa fi lammii isaaf hojjete keessaa muraasa isiniif kaasa. Liqii biyyattii irra ture hunda kafale. Biyya isaa hirkattummaa irraa bilisa godhe. Konkolaataa elektiriikii fi ifa aduun chaarjii ta'an dalagsiise hojiirra oolche. Lafa gammoojjii turan qonnatti jijjiire nyaataan akka of danda'an godhe. Oomisha guddisuu fi oda fudhattoota baadiyyaa deeggaruun hektaara 400 ol tiilarii 239 ol motora paampii 710 fi motorsaayikilii 714 raabsuun qonnaaf dursa kenne. Warshaa suufii qopheessuun Burkina Faso keessatti ijaare. Warshaalee timaatimii porooses godhan 2 kan hundeesse yoo ta'u yeroo jalqabaa Burkina Faso keessatti kan hojjetamedha. Bara 2023tti warshaaleen albuudaa warqee sadarkaa isaa eeggate porooses godhan eebbisuun dandeettii adeemsa hojii biyya keessaa guddisuu danda'e. Rakkoo nageenya biyya isaa fure. Ollaa gargaaraa jira. Karaa humna waraanaanis biyya isaa sodaatamtuu godhe. Buufata xiyyaaraa Ouagadougou Donsin jedhamu kan waggaa waggaatti imaltoota miliyoona 1 qabachuu danda'u ijaare. Liqii biyyoota biroo malee daandiiwwan haaraa hedduu ijaarsise. Kan duraan jiranis babal'ise. Oomishni midhaanii kan bara 2022tti meetirik toonii 907 ture. Bara 2024tti meetirik toonii miliyoona 1.1tti ol guddisiise. Oomisha ruuzii bara 2022tti meetirik toonii 280 ture. Bara 2024tti meetirik toonii 326tti ol guddisiise. Affeerraa Faransaay hunda didee biyya waan hundaan of dandeesse uume. Dhugumatti anaaf namni kun gaggeessaa dhugaati. Goota jaarraa kanaati. Akkasumas gaaddisa Afrikaati. Hooggantoonni Afrikaa hedduun isaanii xumurri isaanii hin tolu. Kana Rabbiin haa tolchu jenna. Kan Itoophiyaa hom maal jettu kun mana gurbaa qaxaleeti.